Egaa soomni kun mana kiristaanaa keenya keessatti maqaa garaa garaadhaan kan inni waamamu. Egaa kan bu'ee maaliif jedhee moggaase yookaan immoo moggaasni maqaa kuni maalirraa dhufee ka jedhuu fi yookaan waa'ee zeewerede ka jedhu kana barsiistichaadha. Kan bu'ee eenyudha? Eessas bu'ee? Garamitti bu'ee? Waaqni kuni eessaa garamitti bu'ee? Maaliif bu'ee? Gaaffii murteessaa nuti gaafa as keessatti hubannu keessumatti baruuf torbee kanaa keessatti kan nuti barannu keessaa inni ijoon gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif bu'e? Biyyi lafaa isaan afayyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Ameen. Jaalatamtoonnii fi kabajamtoonni hordoftoonni miidiyaa Sotoriyaa bakka garaa garaa ta'uudhaan barumsa kana hordofaa kan jirtan hundumtuu nagaa Waaqa jiraataadhaan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkam turtan. Ameen. Galateeffamaaf ulfaataa kan ta'e Waaqni keenya eegee tiksee geggeessee guyyaa kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaateef kan galateeffame nuuf haa ta'u. Ulfaattuudhaaf kabajamtuu kan taate haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaamii maqaan ishee kan ulfaateef kan galatoomu nuuf haa ta'u. Ergamoonni, toloonni, qulqulloonni, wareegamtoonni hundumtuu akka kabajaaf aangoo Waaqayyo isaaniif kenneef maqaan isaanii kan ulfaateef kan kabajame nuuf haa ta'u. Egaa baga nagaadhaan sooma guddaa yookaan sooma gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidhaan isin ga'e. Akkuma beekamu eegaatii guraandhala 17 bara 2017 kanarraa eegalee guyyaa soomni gooftaa keenya yookaan soomni guddichaa itti seenudha. Isa kanaa wajjin wal qabsiisee dhimmoota tokko tokko waa'ee torban kanaa yookaan waa'ee sooma kanaa wajjin kan wal qabate kan wajjin barannu ta'a. Waaqayyo gidduu keenyatti argamee icciitii isaa fagaate nuuf dhiyeessee isa dhokate nuuf mul'isee akka nu barsiifatu, akka nu gorfatu, akka nu eegamatu tolaaf arjummaa isaa nuuf haa ta'u. Akka seensaatti eegaatii mana kiristaanaa keenya keessaa soomiiwwan labsii torba kan jiran yoo ta'u, soomiiwwan labsii torban kana keessaa soomni inni tokko sooma isa guddaa kanadha. Egaa soomni kun mana kiristaanaa keenya keessatti maqaa garaa garaadhaan kan inni waamamu, moggaasa garaa garaa kan qabudha. Moggaasni soomni kun qabu keessaatti muraasa kaasnee yoo ilaallu, inni jalqabaan akkuma jalqabarratti isiniif kaase sooma guddaa yookaan abii soom jedhamuudhaan kan inni beekamu. Sooma guddaa kan jedhameef sababa mataasaa qaba. Kunis maaliif yoo jenne inni jalqabaan guddaa hundaan olii kan ta'e uumaan uumamtootaa gooftaan gooftotaa Waaqni keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos waan soomeef sooma guddaa jedhame. Sababiin isaa warreen sooma labsii jahan kan soomaman raajotaan yookaan duuka bu'ootaanidha. Soomni inni kun garuu kan inni ittiin soomame gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosin waan ta'eef sooma guddaa jedhameeti kan inni waamamu. Inni lammaffaan maaliif guddaa jedhame yookaan immoo abii soom maaliif jedhame kan jedhuudhaa fi guyyaadhaan yookaan dheerina guyyaadhaan yoo ilaallu soomonni warreen kaan irraa inni kun sooma baay'ee dheeraadha yookaan guyyaa baay'ee kan soomamudha. Innis guyyoota 55 kan soomamudha. Sababa kanarraa ka'ee moggaasa kana mana kiristaanaa keenya keessatti sooma guddaa kan jedhu kana qabaachaadha. Inni kan biraan maqaan ittiin waamamu keessaati sooma gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos jedhamees ni waamama. Kanaanis immoo akka inni moggaafamu yookaan akka inni waamamu kan taasise akkuma jalqabarratti isiniif kaase sooma gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos soomedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa kaasnee yoo ilaallu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos harka Yohaannisitti erga cuuphameen booda gara gadaama Qorontos deemee guyyaa 40 halkan 40 akka inni soome nuuf heera jechaadha. Kanaaf moggaasa kana kan inni qabate kan sooma gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kan jedhame sanarraa kaaseeti. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara addunyaa kanaatti dhufee dhukkuboota osoo hin filatiin duratti soomee waan eegaleef gara hojii isaatti waan galeef soomee waan barsiiseef maqaa kanaan moggaastee manni kiristaanaa keenyas sooma kana ni soomtii jedha. Inni kan biraan moggaasni maqaa biraan ni qabu sooma udaadee jedhama. Udaadee jechuun lafa qonnaa bal'aa yookaan lafa horii bal'aa jechuudha. Kunis immoo maqaa kanaan moggaasa kana kan inni argatee fi egaa foon keenyaaf
jireenya foon keenya biyya lafaa kanarra gaafa jiraannu soorata nuti soorannu kuduraadhaaf fuduraas ta'e sanyiilee midhaan garaagaraa lafa bal'aa irratti facaasuudhaan irraa hammannee foon keenya gammachiisnee akkuma jiraannu soomni kun sooma bal'aa sooma guddaa waan ta'eedhaaf fedhii foon keenyaaf lubbuu keenyaaf yeroo itti bichisiisnu waan ta'eef yeroo bal'aa hojii hafuuraa itti argannu waan ta'eef manni kiristaanaa keenya maqaa kanaan moggaastee waamte jechaadha. Egaa kana malee maqaaleen adda addaas ni jiru. Kan ittiin waamamu soomni kun jechaadha. Haa ta'uti garuu isaan kun ammaaf nu gaati. Soomni kun egaati sooma guddaa waan ta'eef mana kiristaanaa keenya keessatti torbaawwan 8dha kan inni soomamu. Torbaawwan 8 kunis immoo moggaasa maqaa mataa isaanii qabu. Moggaasa maqaa kana kan kenne hayyuu mana kiristaanaa keenyaa kan ta'e qulqulluu Yaareedidha. Moggaasni 8 kana kenneef keessaa torban jalqabaa yoo ilaallu torbee jalqabaa kanaan moggaasa maqaa akkas jedhu kan inni kenneef. Innis maalidha? Kan bu'ee yookaan zeewerreede jechuudhaan torbee kana kan moggaase jechaadha. Egaa kan bu'ee maaliif jedhee moggaase yookaan immoo moggaasni maqaa kuni maalirraa dhufee kan jedhuu fi kitaaba Tsooma Duggaa jedhu keessatti qulqulluun Yaareed faaruu akkas jedhu faarfannaa akkas jedhu faarfatee ture. Innis maal jedha? Isa gubbaarraa bu'ee Yihuudoonni hin fannisanii. Isa gubbaarraa bu'ee Yihuudoonni hin fannisanii kan jedhu kanarraati kan bu'ee jechuudhaan torban kana yookaan zeewerreede jechuudhaan moggaasa maqaa kanaa torbee kanaaf kennamee jira jechaadha. Egaa as keessatti keessumatti wanti ijoo nuti hubachuudhaaf beekuu qabnu wantoonni bu'uuraa kan bu'ee eenyudha? Kan bu'ee eenyudha? Eessaa garamitti bu'ee? Maaliif yookaan kaayyoon inni bu'eef maalidha? Kan jedhu manni kiristaanaa keenya torbee kana keessatti irra deddeebiteetti kan isheen barsiistu. Faarfannaan ishee, yeedaloon ishee, barumsi ishee, lallabni ishee torbee kana keessatti waa'ee isa kan bu'ee kana barsiisti. Yookaan waa'ee zeewerreede kan jedhu kana barsiisti jechaadha. Kan bu'ee eenyudha? Eessaas bu'ee? Garamitti bu'ee? Kaayyoon inni bu'eef immoo maali? Kan jedhu barsiisti jechaadha. Kanaaf nutis barumsa keenya keessatti gaaffiiwwan 3 kana deebisna. Kaayyoo godhanii kan barannu barumsa kana keessatti gaaffiiwwan 3 kana as keessatti deebisuu qabna jechaadha. Kanaaf egaa kan bu'ee eenyu kan jedhuudhaa fi kan bu'ee eenyu akka ta'e macaafni qulqulluun nutti hima. Jalqabaa Waaqayyo ilma namaadhaaf waadaa galee ture. Ilmi namaa gaafa inni yakke, gaafa balleesse, gaafa dogoggoree bakka isaaf kenname sanarraa gaafa ari'amu Waaqayyo ilma namaa dhufee fayyisuudhaaf akka jiru waadaa fi galee jira. Isa kana qulqulluun Phaawulos Galaatiyaa boqonnaa 4:4 maal jedha? Gaafa guyyaan murameef ga'utti jedha. Gaafa guyyaan murameef yookaan guyyaan kaa'amuuf ga'utti guyyaan murame maal? Guyyaan fayyina ilma namaaf murame san ga'utti Waaqayyo abbaan ilma isaa tokkicha gara biyya lafaatti erguudhaan dubartii irraa dhalatee jira. Qulqulluun Phaawulos akkas jedha. Kanaaf kan bu'ee eenyu kan jedhuudhaaf kan bu'ee ilmadha. Kan bu'ee eenyu kan jedhuudhaaf kan bu'ee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Kan bu'ee eenyu kan jedhuudhaaf kan bu'ee jechadha. Jecha abbaa jechuudha. Isa kana bal'inaan Wangeelii Yohaannis boqonnaa 1:1 kaasnee ilaalle sirriitti arganna. Qulqulluun Yohaannis kan bu'ee eenyu akka ta'e, eessa akka bu'e, eessa akka ture, akkamitti akka bu'e gadi fageenyaan nuuf ibsee jira. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 1:1 kaasnee ilaalle maal jedha? Jalqaba jechicha ture jedha. Jalqaba maaltu ture? Jecha ture. Jechi kunis eessa ture? Waaqa irra ture. Jechi kunis Waaqa bira ture. Jechi ofii isaatiiyyuu maal ture? Waaqa ture. Erga jedhee booda garsiiqee lakkoofsa 14 irratti jechi kun maal ta'e jedha? Nama ta'e jedha. Ulfinaaf afura guddaadhaas maal godhe? Gidduu buufate jechuudhaan waa'ee namicha isa bu'ee yookaan waa'ee isa bu'ee sana dubbataa jira. Eenyudha inni bu'e? Kan jedhuudhaaf gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e qulqulluu Yohaannis nutti hima. Qulqulluu Yohaannis osoo hin barreessin dura raajonni ilmi Waaqayyoo dhalachuuf akkana jiru dursanii barsiisanii jiru. Kakuu moofaa keessatti raajiin akka Daawit, raajiin akka Isaayyaas dursanii himanii jiru. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dhalachuuf akkana jiru, bu'uuf akkana jiru. Egaa kan bu'ee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Kan bu'ee Waaqa erga ta'eeti. Waaqni kun eessaa garamitti bu'e? Gaaffii murteessaadhaaf hundi keenya hubachuu qabnudha jechaadha. Eessaa garamitti bu'e? Waaqni hin bu'e gaafa jennu eessaa garamitti bu'e? Yookaan immoo kan bu'e gaafa jennu maal jechuu keenyadha?
Jechoonni kun yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan namoonni hedduun hin fayyadamna. Maal jenna? Samii irraa bu'ee durbee haadha keenya qulqulleettii durbee Maariyaam irraa hin dhalatee jenna. Akkasumas immoo kadhannaan guyyaa guyyaan yeroo yeroodhaan taasisu keessatti yaa abbaa keenya samii irra ka jiraattus hin jenna. Gaafa akkas jennu Waaqayyo samii qofaarra jiraataa lafa hin jiru jechuu keenyadha. Gara kakuu moofaatti yoo deebine seera uumamaa boqonnaa 11 irratti uummanni Baabiloon Waaqayyo irratti yookaan warreen afaan tokko dubbatan sun gaafa ka'anii hojiin gamoof riqaa hojjetanii hammeenya raawwachuuf gaafa ka'an dubbii akkas jedhu arganna. Waaqayyo akkas jedha. Maal jedha? Waaqayyo yommuu sana jedha mandarichaa fi riqaa isaan ijaaran ilaaluuf gadi bu'ee jedha. Gamoo isaan ijaaran sana ilaaluudhaaf Waaqayyo isa dhaqee gadi bu'ee jedha. Garamitti bu'ee Waaqayyo? Waaqayyo duraan achiin turu bakka sana hin turre. Bu'ee gaafa jennu maal jechuu keenyadha. Egaa kan bu'ee ilmadha yoo ta'e kan bu'ee ilma Waaqayyo erga ta'eeti. Inni bu'ee kuni ni bu'ee gaafa jennu maal jechuu keenyadha kan jedhuudhaaf xiyyeeffannoodhaan hubachuu kan nuti qabnudha. Kanaaf egaati ni bu'ee gaafa jennu waa'ee bakkaadhaaf miti. Bakkaaf akka hin taane sirriitti hubachuu qabna as keessatti jechaadha. Ni bu'ee gaafa jennu bakka tokkotti gara bakka biraa deemu jechuu keenya miti. Yookaan immoo bakka hin jirre yookaan immoo bakka Waaqayyo bakka hin jirre qaba jechuu keenya miti jechaadha. Waaqayyoon amalummaa isaatiin bakka hundumaatti argama. Waaqayyo amalummaa isaatiin bakka hundumaa jira. Isa kana abbaan keenya abbaa Yaaqoos akkas jedha. Waaqummaadhaa fi bitaa mirga fuulduraaf duuba hin jedhamu jedha. Waaqummaadhaaf bitaa mirga fuulduraaf duuba hin jedhamu. Akkasumas immoo waaqummaadhaa fi kallattiin kaabaaf kibba baadiyyaa hin caqafamu jedha. Maal jechuu isaadha? Waaqayyo bakka hundumaatti argamuu isaa ibsaa jira abbaan keenya kun. Bakkaan kan hin daangeffamne ta'uu isaa, bakki kan isa hin daangessine ta'uu isaa, bakka hundumaa kan jiru ta'uu isaa kan ibsaa jirudha jechaadha. Kana malee Waaqayyo abbaan keenya ofii isaatii dubbatee jira. Maal jedha? Raajicha Isaayaas boqonnaa 66 lakkoofsa 1 maal jedha? Waaqayyo akkas jedha. Bantiin Waaqaa teessoo kooti, laftis immoo ejjennaa kooti jedha. Bantiin Waaqaa maal kooti? Teessoo kooti, lafti maal ejjennaa kooti. Kanaaf eessatti mana naaf ijaartu jechuudhaan gaafata. Gaafa akkas jedhu maal bakka hundaa jira Waaqayyo bakka dhibee hin qabu. Akkasumas qulqulluun Daawit dubbii akkas jedhu dubbata. Yaa gooftaa garamitti si baqadha jedhu miti garamitti si baqadha si jala ba'a. Gaarratti yoon ol ba'ee achi jirta, galaanatti yoon ba'ee galaana keessa jirta, samii jirta, lafa jirta. Kanaaf garamitti si jala ba'a jedha qulqulluun Daawit. Kanaafuu Waaqayyo bakka hundumaa jira. Lafarra jira, samiirra jira. Bakkaan kan daangeffameti, yeroon kan daangeffameti alfaaf oomeegaadha. Erga akkas ta'e ni bu'ee ka jennu bakkaaf akka hin taane hubachuu qabna. Maaliif ni bu'ee ka jennu nama ta'e jechuu keenyadha. Nama ta'e, Waaqayyo nama ta'e. Isa kana akkuma isiniif kaase jalqaba irratti Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irratti arganneerra. Jechichi inni jalqaba Waaqa bira ture, jechichi inni Waaqa ture, jechichi inni jalqabaa ka'ee ture suni maal ta'e nama ta'e nu gidduu buufatee jira qulqulluu Yohaannis. Nama ta'e nu gidduu buufatee jira. Kanaaf egaati nama ta'e gaafa jennu garuu akkamitti ni bu'ee jechuudha jinuutti dhufa. Ka jedhuuf immoo Waaqayyo gaafa nama ta'u ulfinaaf kabaja isaa dhiise. Ulfeeffamaa ta'e osoo jiru, kabajamaa ta'e osoo jiru, guddaa ta'e osoo jiru, olaanaa ta'e osoo jiru, qulqulluu ta'e osoo jiru. Qulqullootaan kan galateeffamu, kan waaqeffamu yeroo hundaa kan galateeffamu ulfinaaf kabaja isaa sana dhiisee gad of deebise, gad of buuse. Garam dhufee gara keenya, gara qaama keenya isa dadhabaa, gara qaama keenya isicha beela'u sana, gara qaama keenya isicha dadhabu sana, saareetamu sana, gara qaama keenya isicha baqatu sanaa dhufee jechaadha gooftaan keenya Fayyisaa Yesuus Kiristoos. Dhufees maal ta'e ni waloome. Kanaaf ni bu'ee gaafa jennu nama ta'uusaa kan ibsudha. Kan nu barsiisu, kan nuuf ibsaa jiru jechaadha. Malee jalqaba bakka kana hin jiru waan ta'eef gara bakka kanaatti dhufe osoo hin taane jalqaba biyya lafaarra hin turreeti gara biyya lafaatti dhufe akkasumas immoo jalqaba biyya lafaarra ture gara samiitti ol ba'e jechuu keenya miti jechaadha. Ni bu'ee gaafa jennu. Kanaaf eessaa garamitti kan jedhu bakkaaf miti nama ta'uusaa kan nu ibsudha, kan nu barsiisudha malee. Inni kan biraan maaliif bu'ee?
Gaaffii murteessaa nuti gaafa as keessatti hubannu keessumatti baruuf torbee kanaa keessatti kan nuti barannu keessa inni ijoon gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif bu'e? Icciitiin gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara lafaatti dhufeef maalidha? Kaayyoon gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara dachee kanaatti dhufeef maalidha? Akka garbootaatti lakkaa'amu kan isa taasise maalidha? Isa kana gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wangeelaa guyyaa kana dubbifamu irratti sirriitti nuuf ibsee jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 kaasnee yoo dubbifanne sirriitti arganna. Maaliif gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akka dhufe jechaadha. Jalqaba boqonnaa 13 irratti samiirraa akka gadi bu'e gaafa ibsu. 14 irraa kaasee garuu maaliif akka dhufe kaayyoo dhufeef nuuf ibsaa jechaadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 14 yoo dubbisnu akkas jedha. Maal jedha? Museen lafa onaa keessattidha. Museen lafa onaa keessatti bofa muka irratti akkuma fannise ilmi namaas akkasuma muka irratti fannifamu ni ta'aaf jedha. Museen lafa onaa keessatti bofa akkuma inni muka irratti fannise ilmi namaas muka irratti fannifamu ni ta'aafi. Kunis immoo maaliif jedha? Ilma namaatti kan amanu hundumtu jireenya bara baraa akka qabaatuudhaaf jedha. Jireenya bara baraa akka qabaatuudhaaf. As keessatti Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos jalqaba Niqoodemoosiidhaaf waa'ee isa biyya lafaa jiru kana ibsaafi ture. Icciitii waa'ee lammaffaa dhalachuu Niqoodemoosiidhaaf jalqabarraa kaasee boqonnaa tokko Yohaannis boqonnaa 8 tokkorraa kaasnee yoo ilaalle waa'ee icciitii cuuphaa waa'ee icciitii lammaffaa dhalachuu Niqoodemoosiidhaaf ibsaa ture. Reeddeebiin Niqoodemoosiif gaafa inni ibsu icciitiin kun gaafa inni isaaf galu jedhu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ol deebi'ee kanatti maal jedhe waa'ee ofii isaatii icciitii sasamii sanatti barsiisutti eegale. Kaayyoo gara biyya lafaa dhufe Niqoodemoositti himuu eegale. Kanaaf lakkoofsa 14 irratti jalqabuma gaafa ibsu eegalu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kaayyoo gara biyya lafaatti dhufeef. Akkasumas immoo fannoo irratti fannifamee ilma namaa fayyisuuf akka jiru. Ilma namaa hundaaf jireenya kennuuf akka jiru heeruudhaan ibsuudhaan kan inni eegale. Asirratti kaayyoo gara biyya lafaa dhufeef barsiisaa jira. Himaa jira. Kun immoo keessumatti fakkeenya kan kumoofaa keessatti ture kana wajjin wal bira qabeetti kan dubbate gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos. Fakkeenya akkamii uummanni Israa'el biyya Gibxii keessaa gaafa ba'an Waaqayyoo Museen akka inni isaan geggeessu taasisee Museedhaan geggeeffamanii biyya Gibxii keessaatti kan isaan ba'an. Gaafa biyya sanaa ba'an karaa irratti gaafa isaan beelan Waaqayyo mannaa samiirraa buusee isaan nyaachise. Mannaa Waaqayyo isaaniif buusee nyaachise kana harka irratti tuffatan. Nuti nyaata kana malee hin nyaannu jedhanii fedhii foon isaaniirraa kan ka'e Waaqayyootti kaka'uu eegalan. Musee irratti duutuu eegalan. Gaafa kana Waaqayyo uummata kana adabe. Akkamittiin adabe boofa summii qabu isaan gidduutti erge. Gaafa isaan gidduutti erge boofni kuni isaaniin hiddee maal gochuu eegale? Namoonni hedduun isaan gidduutti dhume. Gaafa kana uummanni kun saa maali boofti kun akka isaan gidduutti dhufe dheecha akka ta'e abaarsa akka ta'e Waaqayyootti darbanii akka jiran ni hubatan. Gaafa hubatan gara Museetti fiigee dhaqanii yaa Musee nuti siif Waaqayyootti balleessinee jirra. Sababa kanaas kun akkas taane jirraati gara Waaqayyootti nuuf kadhadhu jechuudhaan Musee kadhatan. Museenis immoo gaafa uummata kanaa gaafa argu ammas jilbeeffatee gara Waaqayyootti kadhate. Waaqayyo gaafa kana fakkeenya tokko isaaf kenne maal jedhe yaa Musee jedhe sibiila diimaarraa baqsiiti bifa halluu boofaatiin hojjedhu mukarratti rarraasiif jedhe isaan keessaas namni gaafa boofa kanaan hiddamu gara sanaa gaafa ilaalu ni fayyaa jedheetu itti dubbata. Museenis ajaja Waaqayyo isaaf raawwate kana raawwate gaafa akkas taasisu namoonni sun gaafa boofaan hiddaman gara sanaa ilaalanii iddama boofa sanaa irratti fayyuu eegalan fayyina ittiin argatan. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenya kana fudhatee kan inni jalqabe eegale. Museen mukarratti boofa fannise uummanni sun akkuma isaan ilaalanii fayyan ilmi namaas akkasuma fannifamuuf jira jedha. Kaayyoon fannifamu ilmi namaa namoonni addunyaa kanarratti sababa cubbuu isaaniidhaan abaarsetti dhufe du'itti dhufe sun isarraa akka fayyaniifidha. Boofti sun fakkeenya gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Gooftaan keenya fakkeenya kanaan kenni kaasee barsiisaa jiru jechuudha. Fakkeenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Museen booficha kan fanniseef boofa sana ilaalanii akka fayyaniifidha. Gooftaan keenya kan fannifameef garuu cubbuu keenya nuuf baate abaarsa keenya baate nuun bilisa nu baasuudhaaf fayyina nuuf kennuudhaaf ture. Kanaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti kan dhufe kan inni kan bu'e.
Dhalachuun gooftaan keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos. Cuubamuunsaa, reebamuunsaa, hareetamuunsaa, fannifamuunsaa, du'uunsaa, du'a mo'ee ka'uunsaa. Waa'ee fayyina keenyaadhaaf. Cubbuu keenya sababa yakka keenya jalqabaa, sababa habaasa jalqabaa ilma namaatti dhufeef, sababa badiisa ilma namaatti jalqaba dhufe sanaaf du'a sanarraatti bilisa baasuudhaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti kan fannifame. Kanas immoo namni yoo amanedha fayyina kana immoo argachuu kan danda'u isas heeree jira. Ilmi akka inni fannifamuuf jiru nama hundumaaf jireenya kennuuf akka inni jiru erga dubbatee booda namni ilmatti amane immoo jireenya bara baraa qabaataa jedha. Akkas jechuudhaan gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kan heeraa jiru. Keessumattuu waa'ee fannoo gooftaa keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kanaa wajjin wal qabsiise. Abbaan mana kiristaanaa keenya tokko gaafan kana yaadadu dhimmoota gurguddoo lamatu na ajaa'ibsiisaa jiru abbaan kun. Inni jalqabaan taatee inni jalqabaanii jiru. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos jaalalli ilma namaaf qabuu fi Waaqayyo abbaadhaaf ajajamee gara fannootti deemuusaa dafee dhiisaadhaan gara fannootti deemuusaa baay'ee na ajaa'ibsiisaa jiru. Ilaala jaalala Waaqayyo ilma namaadhaaf qabu hammam akka inni ta'e. Jaalala guddaa hammam akka inni ta'e. Inni kun baay'ee na ajaa'ibsiisaa jiru abbaan kun. Waaqayyos abbaan maal jedhaa? Wangeelii Yohaannis akkasuma boqonnaa 6:6 maal jedha? Waaqayyo jedhama. Addunyaa akkasumatti waan jaallateef ilma isaa tokkicha dabarsee kennee jira. Qulqullummaa keenyaaf miti, gaarummaa keenyaa miti, hojii nuti bareedaa Waaqayyo biratti hojjennutu fudhatamee Waaqayyo gara keenya dhufee miti bara. Hojiin keenya Waaqayyoon gara keenyatti hin finne. Amalli keenya Waaqayyoon gara keenyatti hin finne. Qulqullummaan keenya Waaqayyoon gara keenyatti hin finne. Haa ta'uutii garuu Waaqayyo gara keenyatti kan dhufe waan nu jaallateef qofadha. Akkasumatti gatii tokko malee. Kanaadha kan inni gara keenyatti kan inni erge. Kanaadha abbaan kunis kan isaan dubbatan. Kan na ajaa'ibu waa'ee jaalala Waaqayyoodha. Akkasumas immoo gooftaan keenya fayyisaan Yesuus Kiristoos ajajamummaa isaadhaa jedha. Lammaffaan kan na ajaa'ibe immoo jiru abbaan kuni dhugumatti kan fannifamee fi naafa kan ta'e waa'ee seexanaa yoo yaadadudha jiru. Fannifamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiidhaan kan fannifame tokko seexanadha. Isa kana qulqulluun Phaawulos Qolaasiyaas boqonnaa 2:5 irratti maal jedha? Fannoo isaa irrattidha. Kiristoos warra qilleensarra gooftummaa qabanii fi humna qaban harka duwwaa hambisee jedha. Fannoo isaa irratti warreen qilleensa irratti gooftummaadhaaf humna qaban maal godhe? Harka qullaa hambisee bakkeettis isaan mul'isuudhaaf immoo isaan salphisee agarsiisee jedha. Kanaaf fannifamuu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin jalqaba irratti kan qaane seexanadha. Abbaan kun dhimmoonni gurguddoon kun lamaan baay'ee nama ajaa'ibsiisuu jedha. Dhugaadha baay'ee kan nama ajaa'ibsiisanidha. Jaalalli Waaqayyoo ammam akka nama ajaa'ibsiisu asirraa hubachuu qabna. Jaalalli kana caalu jaalala akkamiiti? Amma ofiisaa gad of deebisee samii irraatii bu'ee fannoo irra kan oolu eenyudha? Namni kamiyyuu fira isaaf, aantee isaaf nama baay'ee jaallatuudhaaf of dabarsee fannoo irra kan oolu hin jiru. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos garuu isa kana raawwateeti kan inni fayyise. Kana kan raawwateef kan fannifame bar gooftaan keenya sababa cimina warra Yihuudootaa yookaan immoo warreen isa fannisanii miti. Jaalala nuuf qabu qofaadhaan kan inni fannifame. Kanaaf kaayyoon gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dhufe kana fakkaata. Asumarraan qulqulluu Yohaannis afaan warqee dhimmoota tokko dubbatu. Keessumattuu waa'ee mallattoo sanaa fi waa'ee fannifamuu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin ol bira qabee gaafa dubbatu maal jedhaa? Kaayyoon fannoo fiidha. Kaayyoo fannoo fayyina isaa irraa maddu ni hubattu jedhee gaafata jalqaba irratti. Kaayyoo fannoo fayyina isa irraa maddu ni hubattu. Deebisees immoo maal jedhaa? Mallattichi dhugaa wajjin faayidaa inni qabu hubattaniittu jedha. Mallattichi kan inni jedhe maalidhaa? Isa mallattoo Museen mukarratti fannisee ittiin namoonni sun fayyanii jechaadha. Mallattichi dhugaa wajjin faayidaa inni qabu hubattaniittu. Yihuudoonni du'arraa akka isaan ittiin oolan maalidhaan mallattoo sanaanii jedha deebi'emmoo. Amantoonni immoo jedha du'a bara baraarraatti kan isaan oolan fannifamuu Kiristoosiidhaani. Yihuudoonni yeroo sanatti du'a sanarraa kan isaan ittiin oolan mallattoo fannoo sana ilaalaniiti. Amma garuu warreen amantoonni immoo jedhe warreen Kiristoositti amanan hundumtuu du'a bara baraarraatti kan isaan ittiin oolan maalini jedha. Fannifamuu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiidhaan. Isa jalqabaa keessatti namni boofa sana ilaalee karaa miira arguu isaa qofaadhaan kan inni fayye. Isa jalqabaa keessatti yeroo jedhu waa'ee mallattoo sana achaadha.
Isa keessatti namoonni sun kan isaan fayyan karaa miira arguu isaanii qofaadhaan ilaalanii fayyanidha. Salamaffaa keessatti garuu namni ilaalu hundinuu cubbuu isaa isa fannifame irraa hin kaawwate jedha. Namni hamanu hundumtiyyuu cubbuu isaa yakka isaa abaarsa isa irra jiru sana eenyurra kaawwate isa fannifame sana irra kaawwate jedha. Achitti kan saduraa irratti jedha kan ol kaafame meeshaa sibiila diimaa bifa boofaatiin hojjetamedha jedha. Saduraa irratti kan ol kaafame meeshaa sibiila diimaa bifa boofaatiin hojjetame turedha. Amma garuu kan fannifame gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha jedha. Gooftaan keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos fannifamuu isaatiin jireenya bara baraa kan nuuf kenne jechaadha. As keessatti kan dubbatu qulqulluu Yohaannis Afoorqi kanadha. Warreen Yihuudootaa suni fayyina isaan fayyina yeroo qofaadha. Cininnaa yookaan immoo iddama boofaa sana qofaadhaati kan isaan fayyan. Har'a garuu amantoonni warreen Kiristoositti amanan hundumtuu fayyina isaan argatan fayyina bara baraati. Kanaaf kaayyoon gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos inni gara biyya lafaatti dhufe inni ijoodhaa fi inni bu'uurri ilmi namaa akka isaan fayyaniifidha. Kanaaf egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan gad bu'e gad bu'uunsaa nama ta'uunsaa addunyaa kana keessatti areetamuunsaa reebamuunsaa beela'uunsaa gidirfamuunsaa fannifamuunsaa du'uunsaa du'emoo eekamuunsaa ilmaan namootaa du'a isaa cubbuutiin itti murteeffamee ture sanarraa bilisa akka isaan ba'aniif fayyina bara baraa akka isaan argataniifidha. Kanaaf kaayyoon gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti kanadha. Egaa torban kun egaa manni kiristaanaa keenya akkuma jalqaba isinii kaasee barumsa ishee keessatti lallabni ishees faarfannaan ishees waa'ee bu'uu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos gadi fageenyaan kan isheen barsiistu kan isheen lallabdu. Erga Kiristoos ulfinaaf kabaja isaa dhiisee nuuf jecha gadi bu'ee nutoo maal gochuu qabna? Keessumatti yeroo soomaa kanatti sooma guddaa kana keessatti Kiristoos gad bu'eera. Kiristoos gad of qabeera. Gad of qabummaa nu barsiisee jira. Nuti Kiristoos irraa maal baranna? Nutoo maal gochuu qabna? Kan jedhu asirratti hubachuu qabna. Keessumatti immoo torban kana keessatti mizbaakii jedhamu keessa yookaan immoo lallaba jedhamu keessa lallaba faaruu Yohaannis faaruu Daawit boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irratti maal jedha? Maal gochuu akka nuuf qabnu sirratti nuuf ka'a. Waaqayyoof sodaadhaan bitamaa jedha. Waaqayyoodhaaf sodaadhaan bitamaa rakkinichattis gammadaa jedha. Gooftaa akka hin dheekamnetti isa dhagaa jedha. Kana gochuu kan nuti qabnu. Amma hundumti keenya gadi of buusuu qabna. Wantoota hedduu kanaan dura hojjechaa ture irraa bu'uu qabna. Nyaatota foon keenya gammachiisan irraa bu'uu qabna. Cubbuu fi ammeenya kanaan dura raawwannu irraa bu'uu qabna. Arraba keenya sadalga deemu irraa bu'uu qabna. Isarraa buunee karaa sirriif karaa qajeelaatiin soomutu nurraa eegama. Soomni kun sooma fayyinaadha waan ta'eedhaaf. Soomni kun sooma jireenya nuuf kennu waan ta'eedhaaf afurummaa keenyaan guddachuu qabna, jijjiiramuu qabna. Bartee waan ta'eef soomuu qabna. Yeroo baay'ee beekamaa kan ta'e hundumtuu akka barteetti kan inni soomu. Namoonni waan soomaniif. Yookaan immoo manni kiristaanaa keenya labsitee waan kennituuf qofaa akka barteetti fudhatanii kanneen sooman hedduudha. Soomni akkasii garuu sooma Waaqayyo tuffateedha. Isaas boqonnaa 8 lakkoofsa 3 irraa kaasnee yoo ilaallu sooma Waaqayyo tuffate lafa nuuf kaa'a. Sooma akkamii akka inni ta'e achirraa kaastanii yoo dubbistan ni argattu jechaadha. Sooma Waaqayyo hin jaallanne. Soomni keenya sooma akkasii akka hin taaneef of eeggannoo gochuu qabnu. Wanta hundarraa buutu nurraa qaba. Keessumatti qulqulluu Yaareed maal jedha? Hojii nuti armaan dura hojjenne jedha. Badii nuti yookaan immoo wanta nuti kanaan dura hojjenne fedhiin foon keessaniif bitamtanii baroota isin dabarsitan isin gahaa jedhan. Fedhii foon keessaniif bitamtanii baroota isin dabarsitan maal ta'a? Isin gahaa. Yeroo nuti cubbuudhaan dabarsine, yeroo nuti yakkaan dabarsine, yeroo nuti sobaan dabarsine, yeroo nuti Waaqayyoon ari'achuudhaan dabarsine, yeroo nuti Waaqayyooti yakkaa dabarsine hin ga'a. Ammoo of ilaaluu qabna. Uummanni Israa'el gaafa Waaqayyoo isaan gidduutti dheekkamsa sana buusu dafanii of baran. Isaan Waaqayyo irratti kaa'anii akka turan, Waaqayyo irratti gungumanii akka turan of baran. Gaafa of baran gara Museetti deemanii yaa Musee gara Waaqayyootti nuuf kadhadhu jedhan. Nutis arra of baruu qabna. Sooma kana keessatti kanadha. Yeroo baay'ee hedduu keenya kan miidhu, kan rakkisu of baruu dadhabuu keenyadha. Of wallaaluu keenyadha. Eessa akka jirru, eessa akka dhaabbannee jirru of ilaaluu dadhabuu keenyadha. Inni kun immoo kufaatii keessa akka jiraannu nu taasisaa jira. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo of soomnee of qulqulleessuurra eenyummaa keessa dhugaa baay'inree of ilaallee
gara gaabbiitti deebinee jiraachuutu nurraa eegama. Yoo akkas taane Waaqayyo sooma keenya nu jaallata waan ta'eef. Inni kan biraan sooma kana keessatti soomni nuti soomnu nyaata qofaa ta'uu hin qabu. Yookaan immoo yeroo turtii sa'aatii qofaa ta'uu hin qabu. Soomni keenya isa Waaqayyo jaallate sana ta'uu qaba. Akkuma qulqullichi Yaared dubbate har'anni keenya soomuu qaba. Iji keenya soomuu qaba. Gurri keenya soomuu qaba. Qaama miiraan keenya shanan kun soomuu qabu. Isaan kun yoo hin soomne nyaata qofaa soomne soomuu jechuu hin dandeenyu beeluudha malee. Abbaan keenya qulqulluun Shinoodas kana kan dubbatu. Haraba keenyaan soomuu akka nuti qabnu, ija keenyaan soomuu akka nuti qabnu, qaama miiraa keenya kanaan soomuu akka nuti qabnu kan isaan nutti dubbatan. Yoo akkas ta'e soomni keenya hojii irra nu oola. Bu'aa qabeessa ta'a. Soomni keenya sooma Waaqayyoo jaallatu ta'a. Sooma Waaqayyoo fuulduratti filatamaa ta'a. Kana irratti garuu soomni keenya dadhabbii ta'a waan ta'eef akka hin taaneef akka Kiristoos gad of buusee gara keenya dhufe nutis immoo gad of buusnee soomuu qabna. Yoo gad of buusne ol ka'uuf jirra waan ta'eef warreen gad of qaban maal ta'uuf jiru jedha ol jedhuuf jiru jedha gooftaan kee Fayyisaan kee Kiristoos dubbateera waan ta'eef osoo gad hin jedhin ol jechuun hin jiru. Osoo gad of hin deebisin ol ka'uun hin jiru, ulfeeffamuun hin jiru, kabajamuun hin jiru. Kabajaaf ulfina sana bira ga'uudhaaf, fayyina sana bira ga'uudhaaf har'a gad of deebisnee bu'aa hafuuraa keenya raawwachuun nurraa eegama. Fayyina hafuuraa keenya raawwachuun nurraa eegama. Yoo kana raawwanne jireenya qabna waan ta'eedhaaf. Yoo kana raawwanne fayyina qabna waan ta'eedhaaf. Yoo kana raawwanne soomni keenya sooma bu'a qabeessa ta'a waan ta'eedhaaf. Yoo kana raawwanne soomni keenya sooma filatamaa ta'a waan ta'eedhaaf. Kana alatti garuu dadhabbiidha. Dadhabbii akka hin taaneef Waaqayyo uumaan keenya gargaaruun tolaaf arjummaa isaa ta'u. Kanaaf egaa gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara addunyaa kanaatti kan dhufe caqasa keessa jalqabaatti deebinee ilaallu akkasumatti yookaan immoo biyya lafaatti murteessuuf osoo hin taane kan inni gara biyya lafaa kanaatti dhufe kan isatti amane hundumtuu jireenya bara baraa akka qabaatu gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti ergame. Kanaaf fayyina bara baraa akka argannuudhaaf amantii keenyaan akka bu'aa gaarii firii gaarii buusnuudhaaf jabaachuutu nurraa eegama. Kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nu dheekkamate maqaan Waaqa keenyaa kan ulfaateef kan ol jedhuuf haa ta'u soomni keenya sooma eebbifamaa sooma ittiin firii hafuuraa buusnee jireenya keenyaan ol jennee mootummaa Waaqayyootiin dhallu Waaqayyo nu haa taasisu. Kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nu dheekkamate maqaa Waaqayyoo kan ulfaateef kan galatamu nuuf haa ta'u ulfaataa fannosaaf galannaa ta'u haadhataa qulqulleetti dubbii miidhames galannaa ta'u. Ameen.